Ani siif, ati anaaf. Yeroo tokko mootii tokkotu biyya tokko keessa ture. Mootiin kunis namoota jaalalaa fi tokkummaan akka jiraatan barsiisuu fi deeggaruu irratti gahee guddaa qaba ture. Haa ta'u malee yeroo tokko namoota kana adda baasuuf jedhee dorgommii qopheesse. Dorgommiin kunis dorgommii injifannoo qabudha. Isa keessa abbaan injifate badhaasa akka argatu itti hime. Akkasumas bulchiinsa mootichaa keessaa teessoon ni kennamaaf ture. Dorgommichi immoo dorgommii nyaata marqaati. Innis nama lamaan gaggeeffama. Akka seera dorgommichaatti namni marqaa kana nyaachuu danda'e akkasumas nyaatee fixe badhaasa guddaa jedhamu kan teessoo mootichaa kennamuuf ta'a. Isa kana keessatti qormaan inni guddaan fal'aana ittiin nyaatan ture. Fal'aanni ittiin marqicha afaan godhatanis itti kenname. Egaa gufuun yookiin immoo wanti dorgommii sanaaf dhiyeeffamu dorgommiidha waan ta'eef injifachuun dirqamatti ta'e. Haa ta'u malee fal'aanichi baay'ee dheeraa ture. Kana irraa kan ka'e afaan isaaniirra darbee gurra isaanii bira darbuudhaan iddoo biraa kaa'atu dheerina fal'aana sanarraa kan ka'e. Haa ta'u malee jarri kun walii galanii ati anaaf ani siif waan jedhaniif dorgomtoonni hedduun waan fala dhabuun dorgommiin ala ta'an. Dhumarratti garuu jarri kun lamaan dhufanii dorgommii kana injifatanii walii wal injifachuu osoo hin taane waliin injifachuu kan jedhu qabatanii as ba'anii. Yoggas ba'an mootii fuulduratti dhiyaatan lamaan isaanuu dorgomtoota. Wal injifachuu waan jiruuf tokko injifachuudhaaf tokko eege. Egaa akkas jedhee gaafate mootichi. Dorgommiin siniif kenname injifattaniittu jedhee gaafate. Injifadneerra jedhani. Eenyutu injifate jedhee gaafa gaafatu garuu lamaan keenyatu injifate jedhanii deebisaniif. Akkamitti ta'e inni kun jedhee gaafa gaafatu ani siif ati anaaf jennee kaane. San jechuun ani isaan afaan kaa'e inni ana afaan na kaa'e. Kanaan al tokkotti lamaan keenya injifanne jedhanii mootii kanaaf deebii kennan. Mootiin kunis baay'ee ajaa'ibsiifate. Biyya san keessatti waggaa hedduu tajaajiluu irraa kan ka'e namoota akka kanaa argachuunsaa hedduu itti gammade, hedduullee itti ajaa'ibsiifate. Asaa deebinu. Anaa fi atis walumaaf jirraa waan bira gahuuf fi qabuun nutti ulfaateef falli guddaan maali jennee beeknaa? Waliin ta'uu, waliin tumsuu, harka wal qabachuu, wal jajjabeessuu, wal gargaaruu ta'a jennee yaadnee beeknaa? Kana ni goona taanaan ati anaaf ani siif kan jedhu sun hojiitti hiikkata. Kaayyoon wal bira jiraachuu keenyaa inni guddaanis waliinii fi waliif jiraachuudha. Hamma kana hin taanetti hiika dhabeessa ta'a. Warra wal ta'eef waliif ta'u haa taanu. Yoos ani siif ati anaaf ka jedhu deebii arganna waan ta'eef.